Waaqayyo waaqa jiraataa hunduma keessaniif baay'atu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii Waaqayyo. Guyyaan kun guyyaa kadhannaa gaaraa yookaan kadhannaa tulluu kadhannuudha. Yeroo kana gara gaaraatti baanee kadhannaa guddaa, kadhannaa jabaa, kadhannaa mata duree waldaa kiristaanaa keenyaa galata Waaqayyo qabatutti kadhannuudha. Kanaaf obboloota koo kanaa wajjin gaara guddaa isin argitan kan ol ba'uudhaan gara kadhannaatti deemna. Kanaaf kadhannaa kanarratti hidhaan namoota baay'ee ni hiikamu. Namoonni du'a jalaa gara jireenyaatti bahu. Maraatummaa jalaa hin fayyu. Namoonni dhala hin qabne dhala argatu. Gaara kanaatti mata dureen qabannee ol baane tokkollee deebiin namni. Mata dureen keenya nuyi irratti kadhannu waa'ee lafa waaqeffannaa bituun, waa'ee saba keenyaaf kadhachuun, dibanni guddaan nurratti lafa akka dha'u, hidhaan dhalootaa akka hiikamu nuyi gara gaara kanaatti baanee kadhachuudhaaf yeroo itti jirru. Nuta kanaatti alaa nu hordofaa, nu duukaa bu'aa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Barri keessan guyyaan keessan yeroo keessan haa eebbisu. Eebbi gaara galataa kanarra jiru isin haa qaqqabu. Shaalom.